Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa ooltanii hannagaa kootii galata waaqayyo warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee isiniin jechuu jaaladha nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkasumas maaliif namni tokko biyya isaa keessaa yoo ba'e wantoota baay'ee wantoonni isaa mudatutu jira wantoonni baay'ee bakka kana isiniin jechuu hin danda'u waaqayyo garuu guyyaa tokko waan hunda kana keessaa nama baasa waaqayyo immoo guyyaa tokko guyyaa nu baasee biyya keenyattis deebisee nu galchuu wayitiitu dhufa sila ta'eefu hagasumatti obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon uumamaafu hagasumatti obsinee hundumti keenyayyuu biyya hambaa keessa kan jirrus biyya keenya keessa kan jirrus waaqayyo fayyaa nuuf kenne nagaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu jecha waaqayyo keenya kadhannee waaqayyo immoo guyyaa eeyyama isaatiin biyya keenyatti nu galcha hagasitti daammoo fayyaa nagaa nuuf kenne waaqayyo hunduma keenya wajjiniinu yaa ta'u maatii keenyas nuuf haatisuu biyyittuu biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaaladha hundumti keessanuu akka amantii keessaniitiin biyya keenyaaf waaqayyo yaa kadhannu biyya keenya tsaloota yaa goonu isiniin jechuu jaaladha maaliif fayyaa jedhee fayyaa yoo qabaanne fayyaa qabaanne biyyi keenya nagaa yoo taate waan hundumaafiyyuu waaqayyo guyyaa tokko bakka yaannis ga'uu dandeenya galmas ga'uu dandeenya sala ta'eefu agasitti waaqayyo hunduma keenya fiifuu fayyaa nuuf haa kennu biyya keenya immoo biyya nagaa nuuf haa godhu biyya gammachuu isiniin jechuu jaaladha akkasumas maal goota barandaa gubbaarraa jechuun keechani nafu barandaa gubbaarra jira laala beerutii baay'ee tokko namatti tolti dhugaa rabbii ka lafa bu'ee sanii waraabuuf xiqqooshii ka na sodaadhee sila ta'eefu akkasii isiniin jedha akkatti bareeddu laalaa dhugaa rabbii geeroo biyyi ormaa guma feetellee osoo bareeddee biyya kee hin geechu sila ta'eefu baay'ee tokko namatti tolaa biyyuma keessa jiraantu biyya ofiitti waaqayyo fayyaa keenya nuuf haa kennuuti hagasitti immoo aga biyya keenyatti gallee biyya keenya keessa bashannannee biyya keenya keessa waan hojjennutti waaqayyo immoo agasitti fayyaa keenya nuuf haa kennuuf isiniin jechuu jaaladha hagasitti hundumti keessanuu bakkaa fi haala isinirra jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja akkasumas warroonni kabaardaa fi akkanatti wanta akkana caakkaa kana dharraatan yoo jiraatan jedheen viidiyoo kana isiniif waraabe maaliif hedduun inni itti dhaladhee guddadhee caakkaa akkanaatitu jira baardaa fi wantoota akkanaatitu jira bakka sababuma saniifanii viidiyoo isiniif waraabee isiniin jechuu jaaladha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii